jirtu fayyaara naguma. Welcome guyyaa irraa hamlee 13 beellamaa paaspoortiin qaba ture. Paaspoortiin onlaayinii galmaa'ee tokko jira. Kan hin jedhuuf namni kamuu paaspoortii mana taa'ee onlaayiniidhaan galmaa'uu danda'a. Paaspoortii onlaayiniin galmaafuun barbaachisu waan bicuudha. Waa sadii qofaa tokkoffaani kunoo kana jechuudha. Maal inni kuni ragaa dhalootaati jechuudha. Ragaa dhalootaa kan bu'uuraa jedhamu jechuudha. Inni kun barbaachisaa jechuudha. Kana baafannaa itti aansinee erga ragaa dhalootaa kanaa mana qopheessaatii fi gandarraa baafanne booda mattaawaqaa baafanna jechuudha. Mattaawaqaa haaromfanna. Mattaawaqaa kana erga haaromfannee booda mattaawaqaadhaan ragaa bu'uuraati. Wanti ragaa bu'uura irra jiru hundinuu mattaawaqaa irra jira. Wanti mattaawaqaa irra jirus ragaa bu'uura irratti ni argama. Kan erga baafannee booda mattaawaqaa baafannee maal goonaa onlaayinii manumatti Itoophiyaa onlaayinii paaspoortii kan jedhu www Itoophiyaa paaspoortii inni gallee waan kana sadan sirriitti eeggannee guunnaa jechuudha. Yeroo eeggannee guunnu meeggaabaaytii 2 gad ta'uu qaba. Mattaawaqaan keenyas ragaan bu'uuraa keenyas jechuudha. Erga kana guunnee booda waa hunda fixnee adeemsisaa piroosesiin isaa baay'eedha keessatti kan jiru piroosesii hunda keessa erga baatanii kana sadan qopheeffattanii booda manumatti mobaayilii keessan deeskitooppii irra keessan jechuudha. Itoophiyaa onlaayinii paaspoortii ragaa kana sirriitti galchitanii jechuudha. Ragaa kana argachuus hamma ta'e nama adeemsisaa. Erga kana booda mana beellama qabattu jechuudha. Beellama asuma irratti qabattu. Onlaayinii irratti beellama qabattanii gaafa guyyaa beellamaa gaafa deemtan waa sadiitu isin gaafatama. Kana sadan mattaawaqaa keessanii jettu, ragaa bu'uuraa keessanii keessanii jettu, kan biraan immoo isa kana geessitu jechuudha. Kun maa inni kun asirratti mul'atu kun naga'ee qarshii darasanyii ittiin onlaayinii birrii kaffaltanii jechuudha. Darasanyicha jechuudha. Darasanyichi kun amma kooppiin godheerra. Asumatti PDF ittiin deebisaa. Kun yookaan amma asirratti barreeffamee jiraayyuu maal jedhee barreeffameera ለአዲስ ፓስፖርት ያመለከቱት ከሆነ በቀጠሮ ቀን ብቻ በኤጀንሲው በመገኘት ፎቶ ይነሳሉ፣ አሻራ ይሰጣሉ። ጉያ tokko qofa deemtanii ፎቶ kaatu asharaa kaafamtanii deebitu jechuudha. Haala kanaan haala salphaadhaan jechuudha. Waa sadii gaafatamtu jechuudha paaspoortii kana baafachuuf. Paaspoortii kana baasuuf gaafa deemtan humti isin eeggachuu qabdanu veerifaayi godhanii isin dabarsu waa hunda ilaalanii kaa'anii waan isin guuttan kana jechuudha. Waan isin onlaayinii irratti guuttan ammas irra deebi'anii kompiitaraan cheek godhanii ilaalu. Gizee ilaalan maal jedhu ragaa dhalootaa irratti bakki dhaloota keetii eessa, kan abbaa keetii eessa, kan haadha keetii eessa uumaa achirratti guunnee deebisna jechuudha. Kana yeroo baay'ee namni yaadatu kanaan wal fakkaachuu qaba jechuudha. Kan erga kana guuttannee ragaa sadan kana guuttannee booda bakka ashaaraa isin geessu jechuudha. Bakka ashaaraatti kennitanii fi bakka firmaatti kennitanii guyyaan ammas beellamni isaatiin ni qabama jechuudha. Wanti dagatamuu hin qabne waan ittiin qarshii ittiin guunne onlaayinii PDF itti deeffannee isa fudhannee aanna. Kan biraa mattaawaqaa ragaa bu'uuraa keenya jalqaba ragaa bu'uuraa qopheeffachuu qaba jechuudha. Haala kanaan mana teenya onlaayinii birrii 2000 jechuudha. Guutama guyyaa tokko qofa firmaadhaaf deemama jechuudha. Guyyaa isaa dabarsuun hin danda'amu. Kana fakkaataa haala kanaan paaspoortii harka keessan galfachuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa